seenaa injifannoo danuu fi qabeenya uumamaa uumaan ishii badhaase osoo qabdu sona itti dabaltee fayyadamuu dhabuu fi ija ogummaatiin xiinxalanii qabeenya hojiif oolchuuf xiyyeeffannoo kennuu dhabuun barootaaf misoomuu osoo barbaaddu hiyyummaan hubamaa turte. Qabeenya uumamaa biyyi keenya misoomaaf osoo hin oolchin turte keessaa tokko qabeenya bishaaniiti. Gama dinagdeen seenaa guddaa hojjenne, gama dippiloomaasii seenaa guddaa hojjenne. Piroojeektiin hidha Abbayyaa du'ee ture. Fayyisnee kun amma mormiin bishaan qabachuu dhiisu miti. Piroojeektii dudduu kan akka kana warshaa shukkaara fudhachuu dandeenya, indastiriyaal paarkii fudhachuu dandeenya. Piroojeektii baay'ee kaasuu nan danda'a. Kan du'e fayyisnee hojiitti jijjiiraa jirra. Jijjiiramni kun biyya kana hambisee jira. Jijjiiramni kun akka jarri hin jirru taanaan biyyi kun hin diigama jedhanii dubbatan sana akka hin taane dhugoomsee jira. Biyyi kun hin diigamu. Laga guddicha Abbayyaa faayidaa biyyaaf oolchuun ammoo hawwii hawaasa Itoophiyaa bara dheeraa ture. Hidhi kun addunyaarra hidhaawwan jiran muraasa keessaa tokkodha. Hidha elektiroomakaanikaadhaanis guddinaanis bishaan qabatuunis waan hundaanuu hidhaa guddichadha. Hidhaa guddicha kana garuu akkaataan itti qabatamee deemamaa ture dogoggora guddaa ture. Riformiidhaan dura almost dhaabbatee ture jechaadha. Du'ee ture piroojeektiin kun. Waan du'ee tureefis warri bishaan kanarraa fayyadamanis baay'ee irratti hirmaachaa ture. Dhimma irraa qabaachaa ture. Amma garuu erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy karaa aangootti dhufanii riformii kun jalqabamee booda piroojeektii kana lubbuu isaa deebisanii kaasuu irratti hojjetamee jira jechaadha. Dhugaatti piroojeektiin kun du'arraa ka'e jechuu hin danda'amu. Du'arraa piroojeektii hambifamedha. Riformiin kun piroojeektii kana du'arraa hambise. Lagdi Abbayyaa kan maqaan isaa sirbaaf qofa malee faayidaa biraaf hin oolle bara mootummaa Haayile Sillaasee yaadamni qabeenya keenya ittifnee itti fayyadamna jedhu haa jiraatu malee wixinee waraqaarraa ta'ee hafee ture. Qabeenyi bishaanii yoo hidhame seenaa siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa jijjiiruu danda'a jedhamee hayyoota beekumsa qabaniin qoratamee bara 2003 dhagaan bu'uuraa muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawwiitiin irbaannaa uummata gootummaa qabuun akka ijaaramuuf kaa'ame. Karaa garaagaraatiin arjoominaan 81 duwwaan boondii bitachuun karaa garaagaraatiin parsantii 50 ol hirmaannee as keessatti gahee keenya baafnee jirra. Kana qofaa miti. Lagni guddichi Abbayyaa jennu parsantiin 65 laggeen Oromiyaatti hojiitti yaa'a. Asii achi. Kanaaf gaheen keenya garooba hundaanuu guddaadha. Bitootessa 24 bara 2003 dhagaan bu'uuraa isaa kaa'ameen abjuun barootaaf ture gara hojiitti jijjiiruun seenaa haaraan eegalame. Uummanni gootummaa fi walooma abboota isaarraa dhaaleen dheebuu misoomaa bara dheeraaf qabu mamii tokko malee humna hanga maallaqa arjoomaa fi bittaa boondiitiin ijaarsa isaa eegalee walooma isaa itti mul'ise. Xiiqii mootummaa fi dhaloota haaraa keessatti uumameen ijaarsi piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa milkeessuuf lammiileen biyya keessaa fi alaa humna beekumsaa fi qabeenya isaanii waakkii tokko malee gumaachan. Haa ta'u malee ijaarsi piroojeektichaa dhiibbaa keessaa fi alaan itti uumameen si'aayina barbaadameen deemuu hin dandeenye. Ijaarsi piroojeektichaa waggaa 5 keessatti xumuramuuf yaadame annaa fi saamicha irratti raawwatameen harkifatee sadarkaa dhaabamuu irra gahee ture. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa injifannoo bitootessa 24 bara 2010 ijaarsi piroojeektichaa bifa haaraatiin itti fufsiisuuf waadaa galan. Hojiin ijaarsa haaromsa guddicha Itoophiyaa ijaarsi isaa turataa ture kutannoo hooggansa jijjiiramaatiin bakka kufee ka'ee hojiin isaa akka ariifatu ta'ee fiixee kufaatiirraa baraaruun lubbuun itti horame. Ni jalqabu malee hin xumuranii abjuu taasisuun uummanni biyyattii gumaata xiiqii lukkuu hanga lubbuutti hirmaannaa cichoominaa akkuma jalqabneen ni xumurraa jechuun tumse. Hiini kun uummata Itoophiyaatiif bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa hawaasummaa baay'ee qaba. Bu'aa dinagdee baay'ee qaba. Bu'aa siyaasa biyyattii tanalleedha. Sagaleen Itoophiyaadha akka dhagahamtu Itoophiyaan ni dandeessi. Akka dandeessu kan itti agarsiiftee fi cimina isiidha kan itti cimsiteedha. Dinagdeedhaan hoo ilaalle karaa dinagdeetiin anniisaa maddisiisuudhaan elektiriikii haadholiin keenya qoraaniin fayyadaman sanirra haadholii keenya baraaruu danda'an. Ni baraaras. Kanaaf karaa gara biraatiin hiini kun anniisaa biyya alatti gurgurachuudhaan galii dabalataa biyyattii tanaaf galchuu danda'u ni qaba waan ta'eef kun karaa dinagdeetiin faayidaa guddaa kan qabuu fi ammas karaa hawaasummaatiin karaa walitti dhufeenya biyyoota biroo wajjin qabnuleedhaan Itoophiyaa kan cimsuu fi ilaalcha biyyoonni biraa Itoophiyaa biyya hiyyeetti biyya deeggarsaan jiraattu yuusan kan jijjiire jechuudha. Hidha laga Abbayyaa kun waan salphaadhaa muti. Waan wareegamaan argame biyyattiin teenya qabeenya qabdu akka hin qabnetti ilaalamaa turte riformii kana keessa hooggansi dhufee jijjiirama kana nutti agarsiisee jechuudha. Kanaaf amma inni xumuramuu isaa piroojeektiin kun karoorfamee yeroo baay'ee bajanni isaa nyaatamaa
ka ture garuu amma yeroo kanatti xumuramee parsantii 100 xumuramee fulbaana irratti eebbifamuuf deema. Biyya keenyaaf dhimmi hidha haaromsi guddichaa diinagdee jijjiiramaa sila badhaadhina jenne san hin milkeessa jedhee yaada. Tokkoffaa industirii keessatti industiriiwwan babal'isnee keessattuu diinagdee mandhalee yookaan hoongoroon ikoonomii keenya hin jijjiirre jennee yaadne san keessa dhimmi manufaaktcharingii dhimmi industirii murteessaadha waan ta'eef isa kanaaf immoo inerjiin barbaachisaadha. Inerjii malee industirii dhaabuun jijjiiruun hin danda'amu. Inni guddaan hojii guddaa nuti hojjenna jennee yaadne san nu jijjiira kan jedhu san diinagdee keenya sadarkaa amma itti yaadnuun olitti jijjiirannee yaadna. Abdii fi abjuun Itoophiyaa akka hin dhugoomne ijaarsa pirojektichaa gufachiisuuf dhiibbaawwan alaa fi keessaa dabalatee biyyoota ollaa wal dhabsiisuun jeequmsa keessoo kaasuu fi gargaarsi dhaabbilee faayinaansii akka hin godhamne gochuuf irratti hojjetamaa ture. Dhiibbaa dippiloomaasii idil addunyaa walirraa hin cinne uumuu ijaarsicha guutummaatti gufachiisuu fi mirga gara fuulduraatti bishaanicharraa qabnu daangessuu fi sarbuuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa ture. Laanni Abbaayyaa kun akka waan Itoophiyaan jiraatteeti masaanuu hedduu qaba, xalaata hedduu qaba, gufuu hedduu keessa taree addaa eebba guyyaa addaa kana ayyaana kennaa warra ooluun kun gammachuu caale kana odoo masaanuu fi lanni kun akka hin qabamne akka hin hidhamne jedhee namni hedduu kilaafu mootummaa jijjiiramaa kanarratti harka tokko waraana ofirraa waraanaa harka tokko misooma hojjataa adda miidiyaa yoo dhageenye hojiin isaa xumuramee handa eebbifamuun kun akka waan dhalanneeti akka waan jiraanneeti akka waan addunyaan qixxoofneeti kanaaf adda achillee duubatti nafnu bisimbira dhaabannaa wal qabannee irree tokkoon deemnaa. Hidhaan haaromsaa guddichi Itoophiyaa siidaa injifannoo agarsiistuu badhaadhinaa fi mallattoo tokkummaa saboota sablammoota Itoophiyaa kutannoo fi xiiqii hooggansaa fi uummataan dhiibbaa alaa fi keessaaf osoo hin jilbeeffatiin daandiin imala milkaa'inaa itti fufe. Aggaammiiwwan pirojekticha gufachiisuuf humnoota keessaa fi alaatiin qiyyeeffamaniif otoo hin jilbeeffatiin ciminaa fi cichoomina hooggansaa fi xiiqii uummata keessatti uumameen guutumsi bishaanichaa marsaan eegale. Humna waloo fi herreegamtoomeen injifannoon galmaan eegale. Naannoon Oromiyaa xiiqiin ijaarsa pirojektichaa sadarkaa addaan cituu irra ga'ee ture. Lubbuu itti horuun humna beekumsaa fi qabeenya isaatiin ga'ee leencaa gumaachaa ture. Fedhii fi gaaffii uummata keenyaa deebisuudhaaf Muummichi Ministeera keenyaa Bitootessa 24 waadaa galanii akkaataa waadaa galan sanaan halkanii guyyaa hojjechuun hidha haaromsaa bakka kufii ka'ee lubbuun toramee yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa kanarra akka ga'uuf ga'een uummanni naannoo keenyaas ga'ee hooggansi jijjiiramaa taasiseen pirojektii sadarkaa addunyaatti beekamuufis sadarkaa addunyaatti akka beekamuuf ga'ee guddaa taphate ijaaruu keenyaaf nuuf uummata Itoophiyaatiif injifannoo Adwaa lammaffaa jennee kan itti ilaaludha. Hirmaannaa humnaa beekumsaa fi gumaacha taasiseen alatti laggeewwan gurguddoon Oromiyaa Abbaayyaatti yaa'an hidha haaromsa guddichaa dalaliin akka hin guunneef pirojektichi umurii dheeraa akka qabaatuu fi hojii kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaa hojjechuu irratti gahee olaanaa taasisaa ture. Dandamannaa fi cichoomina biyya keenyaa kan ta'e hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa biyyattiin dukkana irraa gara ifa qabatamaatti ceesisu ijaarsi isaa xumuramee mul'ataa fi abdii badhaadhina biyya keenyaa dhugoomsuu irra gahee jira. Walooma keenya warra seenaa qofaan jiraatu osoo hin taane warra seenaa hojjetu taaneerra. Horaa bulaa deebana. Ijaarsi haaromsaa guddichi Abbaayyaa kan hawwinee